dhaabbukutak aamin jettu malee hin dabareen akkuma baallamaan malee viidiyoon tiyyatuun si bira dhuftetti rabbiin khayrii ati fageessitee ilaalaa jirtu balbalatee rabbi haa fidu khayrii ati gartee hawwaa hamilaa jirtu rabbiin gartee siif haa oowwaatu caalmaya guyyootii qaban kana keessa hurnan kana keessa rabbiin subhaanahu wa ta'aala balbala 8 ta jannataa rabbi si haa banu akkasuma gartee balbala 7 jahannam rabbiin sirraa haa cufu dhukkubsataa kee rabbi si haa fayyisu akkuma tasa gartee viidiyoon kun si bira geessee aamin jettee saddaqtee yaqiinfattetti rabbiin gartee quuqama kee hunda rabbiin keessa siif haa laalu atiin gartee fuudharraa booda'ante atiin gartee heerumarraa booda'ante hiree gaariidhaan rabbi si haa milkeessu atiin gartee firii onnee teetii argoodhaaf dharraa qabdu gartee ilmaan khayrii ilmaan diinii fi duniyaafis faayidaa qaban rabbi si haa kennu hedduudha rabbii keenya kadhanne hedduudha gartee rabbi irraa hillee milkooyne rabbiin keenya du'aa hedduudha nu owwaate yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii tiyya atiin gartee du'aa intiyyohoo yoom qeebalamti jechaa jirtu gehe viidiyoo kanarratti rabbiin si haa guutu wallaahi rabbi si haa owwaatu rabbiin bakka si nyaattu bakka garii namatti illee himachuu hin dandeenye atiin viidiyoo malaaltee gabricha kanarraa ni qeebale jettee gartee qalbii tee gama rabbi deebisuudhaan aamin jette rabbiin akka khiyyaa miti akka isaa laalee siif haa ta'u balbala khayrii hunda rabbi si haa banu wanti qabdu harka si haa qabamtu tagartee fagootti eegaa jirtu dhiyootti rabbi siif haa taayisu tasitti jabaattee hunda rabbiin gartee si haa laafisu waan kee hin tahinin rabbi sin laffaasisin waan namaallee rabbi sin qajeelchisin gartee si kennee rabbi si haa duroomsu qomatee iimaanaan rabbi si haa guutu khiisha kee qabeenyaan rabbi si haa guutu namarraa rabbi si haa duroomsu yoo gartee nama jala jiraattillee gahee rabbiin rizqii si kennee waan baateef hoodhu siin je'e rabbiin waan baateef si kennee manatti rabbi si haa galchu ilmaan diinii fi duniyaa faayidaa qaban ilmaan gaafa ati lahdii qabrii keessa kophaa ciiftu si yaadatanii sadaqaa jaariyaa qur'aana sirraa bitanii gartee sirraa sadaqatan rabbiin gartee siif haa kennu ilmaan gaggaarii dhalaa fi dhiira wal keessa rabbi si haa kennu gahee waa dhabaan rabbi si mokkoriin dhukkubaan rabbi si mokkoriin guyyootii caalmaya qabu kana keessa warri hujjaajaa gartee akka nama haarawa dhalatetti dilii isaanirraa qulqullaa'an kana keessatti anaa fi atillee rabbiin dilii teenyarraa nu haa qulqulleessu mana hidhaa gartee fadhii lubbuu teenyaatiin ofii of sakaallisan rabbiin gahee dhiifama nuu godhee jalaa rabbi nu haa baasu balaa tasaa rabbi sirraa haa qabu du'aa kamaleetis rabbiin sirraa haa qabu obboleeyyan kiyya hanqani eega jennee rabbi nu haa qeebalu waan nuti gartee hin kadhatinis rabbiin bakka itti nu haa guutu tagartee silaa beekee ustaanni tanatti faa du'aa'ii naa godhe ati jechaa jirtu san rabbiin ni danda'a sanillee ammuma rabbi si haa taayisu aamin na jalaa jee akkasuma khayrii gartee guyyootii khayrii qaban kana keessa qur'aana binnee ذو الحجة خنا خيسة صدقاء جارية بريد تك قرآن بني بادية قرآن نجرجي سوراف مدرسة قرآن هنك أبني علم قرآن تكران هنك أبني بني جي سوراف برتي جل أبني جر خيري تنرت نمني هرماتشو بربادن دوا سجل صد ميشن جهات ميسدي ضد ميسدي واسابين كيان أركجو دنديسني ويوتيج على ما أبو خنا خيسة خيري ولين دلجني ورا ولين بالكاهو ربنا هاتايسو وانقل إنه هند ربنا هاكيبلو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.